Ashama akkam jirtu maatii Kuyyuu Miidiyaa. Oduu cabsaa gara raayyaatti nu bira ga'ee simbiraan keenya hamma dhuma qophii keenyaatti nu waliin turaan isiniin jenna. Saani okolee diddee okkotee hin didduu akkuma jedhamu wayyaaniin kabaja kennameef lafa keessee waraana nurratti bante raayyaa ittisa biyyaa keenyaan daaraa buturoo ta'aa jirti. Geggeessaan waraana TPLF kan ta'e Birgaadir Jeneraal Hayyaalom Kaasee waraanicha irratti ajjeefamuun isaa maddi odeeffannoo keenya amanamuun nu biraan ga'anii jiru. Waraanichi erga eegalee guyyoota arfaffaaf kan itti fufee fi turtiiwwan guyyoota kanaa maddeen odeeffannoo keenya amanamuun nu biraan ga'anii jiru. Gootonni raayyaa ittisa biyyaa keenya garee shororkeessituu TPLF irraa meeshaawwan waraanaa gurguddoo marfiiwwan hedduu dabalatee naannoo Zoobelitti meeshaa waraanaa hedduu booji'ee garee shororkeessituu TPLF hedduu dachee ishii makuun uummata naannichaa tasgabbeessaa jiraachuu dhaga'ameera. Yeroo kanatti gareen TPLF bakka warreen dhumanii bakka buusuuf humna biroo Sinotiraakii sadi fe'ee osoo gara naannoo Zoobelitti imalaa jiru. Isaanis tokkoon isaanii osoo hin hafiin gooticha raayyaa ittisa biyyaa keenyaan barbadaa'uun dhaga'ameera. Gareen shororkeessituu TPLF kisaaraa naannoo Zoobelii fi Qobbootti irra ga'ee bakka buufachuuf meeshaa waraanaa Sinotiraakii guutuu Allamaaxaadhaa osoo fe'ee ba'uu yaana diroonii ta'uun dhaga'amee jira. Waraana naannoo Qobbootti taasifameen uummanni yaaddoo keessa galuun tasgabbii dhabus gareen shororkeessituu TPLF naannoo sana turte irree gooticha raayyaa ittisa biyyaa keenyaan rukutamtee naannoo sana barbadaa'uun raayyaan ittisa biyyaa keenya uummata tasgabbeessuun gara mana jireenya isaaniitti deebisaa jiraachuun hubatameera. Ajjechaa Birgaadir Jeneraal Hayyaalom Kaasee wal qabatee miseensonni garee waraanichaa jala jiran hundumtuu harka kennachaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa keenya waraana guyyoota arfan kana keessatti taasisee fi garee shororkeessituu irraa meeshaa booji'e warra harka kennatan viidiyoo isaa yeroo dhiyootti ni gadhiisa jedhamee eegama. Gareen shororkeessaa TPLF kun umurii isaa dheereffachuuf dargaggootaa fi daa'imman umuriin isaanii hin geenye waraanatti guuree dhiyaana rasaasaa gochaa jira. Uummanni Tigraayis balleessaa tokko malee sababa TPLF waraanaan dhumaa beelaaf dheebuu qorraaf aduun waaddamaa ijoollee isaa saamamaa gadda akka eebichaatti hadhaa'uudhaan dhamachaa jira. Gareen badii kun armaan dura waraana yeroo lama ofuma isaatii eegalee dirreedhuma isaa irratti ofumaaf mo'amee galuun isaa haqa addunyaan kun beekudha. Ammas wanti haaraan ni uumama jennee hin eegnu. Uummanni Itoophiyaa marti tokko taanee biyya keenya garee badanii balleessuu kana irraa baraarree uummata Tigraay miskiina ilkaan bineeyyii kana keessaa baasuu qabna. Kana gochuuf immoo falli keenya tokkoo tokko gooticha raayyaa ittisa biyyaa keenya cinaa dhaabbannee deeggarsaa fi tumsa barbaachisuuf gochuudhaan ta'uu hubachuu qabna. Biyyi keenya irree raayyaa ittisa biyya keenyaan ni tikfamti. Galanni guddaanis isaaniif mala. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma. Hamma oduu wal fakkaatuun walitti deebinutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Maatii Kuyyuu Miidiyaa keessan Kuyyuu laayik, sheer, sabskiraayib gochuun hin dagatinaa isiniin jenna.